boolla tokkotti awwaalle ka isaan 11 miti kadheen gadda kaleessa nama dhibba meeqa awwaalaa dhumne abbo awwaalaa dhumne boolla keessa gadi kaa'aa dhumne sun seenaa ta'eetirraa kanatti waan jalqabaa ta'eetirraa kanatti nama akkam jaallatu lubbuu keellee dabarsitee kennitee fi ofii gadi duutee isa oolfachuu dandeessu meeqa of biraa dhammee jechuudha isaan sana yaadachuuf kaa'achitti walitti qaban malee nyaachuu dhuguu quufuu dhiituu machaa'uuf dhokaasuuf miti yoo nyaannee dhugne qofaa gammannee yoo waanuu argane qofa gammanna taanaan maalirra jirra qabsoo jedhamaa jaallan hin jedhamu bakka argannettis bakka dhabnettis bakka haalli nu mijatettis nu mijatinettis fuulli keenya yoomiyyuu ifaa ta'uu qabaa jechuudha uummanni Oromoo fuula keenyarraa waa dubbisa akka nuti taane ta'a otoo nuti walii galtee qabaanne tokkummaa qabaanne jaalala qabaanne uummanni Oromoo yoomiyyuu adda addan ba'u nuyi jechuudha bu'urri uummata Oromoo tokkummaa isaatiifis jaalala isaatiifis faca'iinsa isaatiifis bu'aa xiqqoodhaan sossobamee ka gammadu waan xiqqoo immoo dhabee ka gaddu nuyi ta'uu hin qabu uummanni Oromoo gaafa nuyi bu'aa xiqqoon sossobamuu dhiifne waan xiqqoo gaafa dhabnus gadduu dhiifne nurraa ilaaleedhatu ofirraa dhiisaa jechuudha. Akkasuma akkamitti yaalan akkas kanaafiyyuu yoomuu gammadaa ta'uu qabnaa jechuudha silaa sagantaa keenya dheeressinee taphachuu kolfuu waa barbaanne gochuu dandeenya guyyaan irraa garuu guyyaatti kolfanii taphatanii dhiichisanii machaanii miti dhiichisuu dandeenya guyyaatti dhiichisanii miti garuu guyyaatti machaanii dhuganii waan barbaadanii godhanii miti naamusa kabajaa fi jaalalaan yaadannoo guyyaa har'aa ga'uu keenya qofaafi gammachuu nutti dhaga'ame yaadannoo jaallan keenya ammoo gochuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf fayyaataa galatoomaa bagattiin isin ga'e baga walumaan keenya. Kanuma yaadannoo namni qabdu qabii keessaa baasuu.